Malaamaltummaan namoonni muraasni keessattuu mootummaatti hirkatanii osoo hin dafqin akka hirmaatti qabeenya biyyaa qorqanii akka ajjeesuutti beektonni kan fakkeessan. Itoophiyaatti jechama jedhamurraa eegalee malaamaltummaan muudamtootaaf akka malutti himuu bira darbee akka hoji-maataatti fudhatamaa akka turetu himama. Akka ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo tokko jedhanii turanitti namoonni tokko malaamaltummaa akka mirgaatti fudhachuu qofa osoo hin taane hanni sarara diimaa qaxxaamuruun dhorkaadha jedhee mootummaan sararee amma akka minxaafii diimaatti ilaalaa jiru jedhan. ሌብነት ልምምዱ ብቻ ሳይሆን እንደ መብት መወሰዱ አደገኛ ነገር ነው። Hanni shaakalamaa dhufuu qofa osoo hin ta'in akka mirgaatti fudhatamuun isaa balaa guddaadha. Hanni sarara diimaadha kan jenneef afata diimaa taasisaniiru. Pirezidaantiin Itti Aanaa Yuunivarsiitii Ifaafi Dr. Abbabee Gammachuu turtii Addis Miidiyaa Neetwoork waliin taasisaniin malaamaltummaan Itoophiyaatti seenaa dheeraa fi miidhaa daangaa hin qabne lammiilee irratti fidaa turuu eeranii dhibee kana ittisuu fi qabsoon jalqabamee bubbulus ammas rakkichi rakkoo ta'e itti fufeeraa jedhan. Egaa malaamaltummaan kun kan turedha. Fakkeenyaaf waan tokko sii kaasuudhaaf ani bakki dhalooti kootii magaalaa Mandii jedhamtuudha. Oromiyaa Wallagga Lixaatti bara 1962 keessa yegubboo xaaxaa kamandii yuuxa jedhamee yeroo sana labsamee hiriirri nagaattiin ba'amuu seenaadhaan dhageenyeera obbolooti keenya hangafoota keenya irratti hirmaatanii yegubboo xaaxaa kamandii yuuxa jechuun egaa bara sanallee gubboon ture jechuudha. Kanaafuu amalli malaamaltummaa kuni sirnoota dhufaa darbaa keessatti amma inni babal'atee hojiitti jijjiiramutu garaagarummaa qabaachuu danda'a malee tureera jechuudha. Komishinii Dinagdee Afrikaatti ogeessi dinagdee fi bulchiinsa baay'ataa obbo Namuumsaa Mangashaa gama isaaniitiin malaamaltummaan biyyoota guddachaa jiranittis ta'e kanneen dinagdeen guddatan keessatti qormaata addunyaa ta'uu himanii malaamaltoonni mootummaa akka dawootti fayyadamuun hanna irratti akka bobba'anis himan. Harki hanna baree dooluu sochaadha Oromoon yoo harki citellee dooluu socha. Kanaaf namoonni malaamaltummaa irratti hirmaatan yeroo hundumaa mootummaa wajjin adda ta'aniitu hin ta'in namoota qaama gajjallaa godina irratti haa ta'u, riijinii irratti haa ta'u, siitii magaalotaa irratti haa ta'u, isaan kun ejentoota qabu. Ejentoota isaan wajjin hojjetanii mana yoo ilaalte mana maqaa firaatiin bitata. Konkolaataa yoo ta'e konkolaataa maqaa firaatiin bitata. Malaamaltummaa yookaan korraaptid inni jedhamu aadaa uummata madaalle, aadaa safuu uummataa hin eegne, aadaa birmadummaa biyyaatiif yookaan dantaa biyyaalessaalee dabarsee kennuu danda'udha. Malaamaltummaan dhukkuba hamaa dawaa yeroon argachuu baanaan biyya kana ajjeesudha kan jedhan pirezidaantiin Itti Aanaa Yuunivarsiitii Ifaafi Dr. Abbabee Gammachuu furmaanni isaa ammoo hoji-maata iftoomina qabuu fi qabsoo qooda fudhattootaa kan barbaadudhas jedhan. Duula malaamaltummaa kana sochoosuu qabdu irratti muuxannoolee biyyoottan kanarraa fudhachuu qabdu hedduutu jira. Ispeeshaalii biyyi Singaappoor kaalchariis waan hedduun keenya walitti dhufa wal fakkaata waan ta'eef tokko malaamaltummaa balleessuu hin danda'amu, xiqqeessuu hin danda'ama. Kana keessatti garuu tokko ga'ee qaama tokkoo qofa miti, ga'ee mootummaa miti. As keessatti steekhoolderooti malaamaltummaa kana ittisuu irratti kan qabsaa'u qaban mootummaan, civic society'n, poolisiin, abbaan alangaa, qaamoleen hedduun keessatti hirmaachuu qabu. Kanaaf tokko sirna jabaataa malaamaltummaa ittisuu danda'u ijaaruun barbaachisaadha. Kan Singaappoorii digital governmentii hundeessuudhaan tokko sirna jabaataa dhaabanii dabarsanii immoo digital governance fide jechuudha. Kanaaf hojiin tuttuqaa namaaf namaa kun hafee utuu teknoolojii ta'ee agartee tiraanspaarensii yookiin immoo iftoomina caasaa iftoomaa diriirsuu birookiraasii iftoomaa ta'e diriirsuudhaan teknoolojiidhaan fayyadamuudhaan akka wanti kun xiqqaatu gochuu qabu. Hojiilee misoomaa biyyoota biroof fakkeenya ta'an Itoophiyaan amma hojjechaa jirtu malaamaltummaan akka hin gufanne qabsoon malaamaltummaa irratti mootummaan eegale cimee itti fufuu akka qabus obbo Namuumsaan dhaamaniiru. Maqaa gaarii biyyi kun qabdu keessumaa gama dippiloomaasiitiin gama waliin jireenya hawaasummaa idil-addunyaa wajjin biyyi keenya qabdu teessoo biyyoota idil-addunyaa biyyoota hedduuti. Itoophiyaan keessumaa Komishinii Gamtaa Afrikaa, dhaabbata Komishinii Dinagdee Afrikaa, CDC Afrikaa, imbaasonni biyyoota garaagaraa biyya kana keessa jiran illee maqaa gaarii biyya kanaaf kennu. Dippiloomaatiin yookaan abbootiin qabeenyaa biyya kee keessa galanii hojjechuudhaaf korraapshiniin yoo jiraate sodaatu. Mana mootummaa dhaqanii xumurachuudhaaf yookaan faayila isaanii ariifachuudhaaf birrii gurguddaa gaafatamaa jira. Malaamaltummaa hin malleef guddina biyyaa quucarsuu irratti hojjechuudhaan namoonni hojjetan isaan kun guddina biyyaa quucarsaa. Sababa kanaatiif mootummaan namoota akkasii irratti hojjechuu qaba.
Qabsoon malaammaltummaa irratti Itoophiyaan amma jalqabde bu'aan barbaadamu akka fiduu fi muuxannoo biyyoota biroo fudhachuun akkasumas hirmaannaa hawaasaa haalaan qindeessanii itti fufuun barbaachisaa ta'uu himan Dr. Abbabeen. Mootummaan amma inni waan gaarii jalqabee jiru namoota malaammaltummaa keessatti hirmaatan hawaasni akka saaxilu warra saaxilan kanaaf immoo eegumsa ga'aa gochuu daataa sirrii fudhachuu eeruu sirrii fudhachuudhaan warroota kana keessatti hirmaatan argaman dafanii seeratti dhiyeessu. Sirna mana murtii jabaa hundeessu kan of danda'e mataa isaa danda'e keessa galuu nama biraa harka nama biraan ala ofiisaan independent ta'ee akka inni murtoo kenne gochuu qabeenya mootummaa qisaasame bakkatti deebisuu yaaluudhaan waan gaariin hojjetamaa kanas jalqabee jira mootummaan kan jabaatee itti fufuu qaba garuu kana caalaa kan fayyadu maalodha sirna malaamaltummaaf carraa hin banne hundeessuun hunda caalaa faayidaa qaba.